qabxiin isaa olii malee gadi miti. Abbaa manatti sodoontaan akka obboleessa tisi waliin jiraanna. Ijoollee waliin naaf dafisa. Biyya Ameerikaa dhasan hin dhaquun jedhee wakkaatan. Jilbii bilaan jala deema. Inni bisan jala. Inni naannoon nan cabsan jedhee. Dhugaa dubbachuudhaaf kan mo'adhe caala. Kanan fiigicha mo'adhe san caalan itti gammade uummata koon. Baay'ee waliigaltee ijoollee hunda qaba. Guyyaa gaaf tokko taamira bitti waan hanqina argatan argisiisa. Ganamas galgalas hojii isaa hojiin koo kana jedhee namni hojjechuu danda'u isa. Lubbaayee jedhamtu ganda Lubbaayee jedhamtu keessatti dhaladhe achi ka'een hanga kutaa afurii achi baradhe kutaa afuriin booda gara kutaa shanii gara hanga 12 magaala Sandaafaa taa'ee baradhe obbolaa koo wajjin fiigichallee kanan eegale kutaa 10 ta'ee tenani akkasuma jedhaa itti fufaa barumsa koo eegan xumureen booda gara fiigichaatti onno jedhe fiigicha seenee mulumaasaa. Tebileeti see loonitti dabre. Aduu loonitti dabree loonis gaazexinoo nu tiksee baay'uma nu tiksee aduu nu tiksee jedhummoo yaa timirtii sin dhabin jennee timirtii galchine. Manni timirtii beekitis numa bira. Akkuma maatii kamiyyuu jechuun yeroo mana barumsaa barannee gallee manatti hojii gargaaraa ini barumsaanis akka nuti akka nama tokko karaan taane irra hin deebin nu dhoowwuu nu gorsu barumsa keenyanillee akka itti fufnu nu taasisu akka baratee namni akka jijjiiramee ofillee danda'ee biyyallee jijjiiruu waan beekaniif waan ijoollee na dursa waan qabaniif isa kanallee xaman waan ta'eef na barsiisanii jiru. Jabbii singatu intiksaa loonis hin ganne loonis nagumaan nu tikse qanii tokkollee nu mufachi nun aarsine qanii tokkollee nagumaan nu tiksee nu guddatee mana tamaarii galchine. Erga mana tamaarii galchinees faraqaan isaa guyyaa ta'e ganama nuuf tiksa. Hoomoo ganama ta'e galgala nuuf tiksa. Akkumatti nu tiksee Ugasani goa qabaleen mana tamaarii awwaala harree ama anitti barate achi immoo kifilii afur bichaa tamaasisa Ugasa kifilii afrassa fixannaan wannutti dabre Sandaafumatti dabre. Fiigicha akkamittan baree na dura obboleessi koo fiiguun jiraa ture fiigaa jedhanii malee akkamitti akka fiiguus hin beeku garuu TV keessattan arge TV keessatti gizee Hayilee Faantii Qananiisaa Faantii Silashii Faantii fiiganii tokko hanga 3 baan. Gabaallee dhaqee bitee naa gala gaafa nani dadha naaf anis immoo loon hin qabna gizee loon hoggaan ani imala hagu hoggaan deeme loon illee naafe erga jabaate. Yeroon eegalu sani maatii biran turre kutaa 10 baradhaa Sandaafa mana kireeffannee teenya obbolaa koo wajjiniini mana kiraa keessan jira sa'a sanitti barumsan baradhaa fiigicha kanatti hoggaa seenu laal wanni nu nyaannullee maatirraa fudhanneeti. Maatirraa fudhanneetti amma torbaniititti shiidhan torban eegna achi galtee immoo fiigicha isa fiigdee galtee mana barumsaa dhaquutu jira. Mana barumsaa san immoo galtee galgala
qorannaatu jira kun hundi baay'ee nuffisiisa bakka garuu cimeetuma godhuun qaba kan jedhu ofitti waan ispoortii jaaladhuuf bakka wanta kana kan jedhu ittuma fufee nan hojjedhe ganama halkan ka'ee sa'aatii 11 walakkaan ka'a hanga sa'aatii 12 walakkaa nan hojjedha kanaan booda dafee deebi'ee bassoo maal mahali dhugeetu mana barumsaa dhaqa ursiin biraan jirtu. Daftar ofii qabee uko maabarallee gizee jiru olla mucaan kun itti dhaqu hundumoota ittiin duboottan ijoollee madaduma ijoollee tiyyaan garuu dhaqanii xabala abdaadii qammasanii isaan yaada farsoon hin dhugan xaadikii san qammasanii baanii ijoolluma wajjin taphatan akkatti nooran gaaf tokko daa'imaan hormaatas wal gaccee hin beeku walin lolee hin beeku arraba ofiituu dabaree hin beeku madadan ijoollee tiyyaatu salma nama walitti gaccaan namaan tafaaqaranii akkasota asaddaganii hangafaa jammare. Akka abbaa manaatti sodoontaan akka obboleessattis waliin jiraanna akka abbaa manaattis waliin jiraanna amalli isaas an hunduu beeku nama hin ga'u hojii isaa malee nama gorsuu malee maatii kabajuu kana amalli isaa. nama naamusa qabu nama dhaggeeffatu Taamiraat Tolaa 2005 yaani gara kilabii bulchiinsa magaalaa Bishooftuutti qacare. Taamiraat Tolaa dura obboleessi Taamiraat Tolaa Mulgeetaa Tolaa ka jedhu na bira ture. Mulgeetaa bira wajjin dhufeeti qacarrii atileetotaa Finfinnee Stadium Finfinnee kanatti gochaa jirru. Taamiraat ijoollee ture baay'ee ijoolleedha. Umuriin isaanii hojjaa qaba akkuma argitan kana. Akka guddatu akkasumatti natti ifegaa takka waaqayyo sitti ibsa. Dr. Ilmaa Faataanii namoota baay'ee taanee dhaabanna amma marsaa 23 hafutti 10,000 duukaa oole marsaa 23 irratti gadhiise achi JFA ba'e. JFA baanaan warra hooggantoota magaalaa Bishooftuu eeyyamsiisee mucaa kana dhiisuu hin qabu. Mucaan nama guddachuu danda'u umurii isaa ilaalu qabannaa isaa yoo ilaalu utuu leenjisaa argate mana barumsaa irraa dhufe utuu leenjisaa argate nama isa ga'uu danda'uudha jedheen gaafadhe naa eeyyamanii mucaa kana gara kilabiitti akka dhufuun godhe. Nama gaariidha jeste akka nama guddaa samuusaa akka nama guddaati yaada guddaa qaba nama abdiidhaaf jiraatu jechaadha. Fiigicharree kaayyoodhaan deema kaayyoodhaan hojjeta. Yeroo shaakala hojjennu tiimii keenya keessatti namni kun baay'ee gorsa baay'ee ijoolleef kenna. Ijoolleen baaniin rabbashan raadaan itti akka walii gallee hojjennu akka tokko taanee hojjennu gorsa gaarii kenna nama gaariidha. Kanaaf namni nama gaarii irraan dhiyeessu itti dhiyaata malee kanaaf ani irratti dhiyaachuu danda'e. Yeroo shaakalaa waliin hojjennu nama cimaadha namni kun waliin hojjenna. Waggaa afuriin dura wal dorgommii olompikii Rio irratti leenjisaa isaan ture leenjisaa tan ture Taamiraat nama tasgabbaa nama mooyyuu waan jedhan dhaga'u nama mooyyuu kaayyoo dheeraa karaa dheeraa nama deemuu danda'u Taamiraat mooyyuu qaama qofaan odoo hin taane sammuudhaanis atileetii cimaadha. Taamiraat isa qofa odoo hin taane haati manaa taates dharaanis tanaan dura qaxxaamura addunyaa irratti Deenmaark irratti adeemsifameen latta sanbatiin dursitee heelan umriidhaan durfamtee nama lammataa abaatee isinillee cimtuu atileetitti akka maatiitti akka silashiidhaatiif xuriyyee ta'uu danda'an kan jedhuun abdii qaba. Taamiraat erga na bira jalqabee waggaa 9-10 ta'eera. Erga hojiin hojjechuu jalqabne erga fiigicha biyya alaa fiiguu jalqabee anumaan deemaa ture an biyya alaa erguu jalqabee saniin booda immoo yoo 10,000 irra jiru leenjisaa biraa ture saniin booda gara maraatoonii yoo dhufu ana wajjin leenji'aa ture
tokko nama kabaja guddaa namaa kenna, hojii ofiitiif kabaja guddaa kenna, hawaasaaf kabaja guddaa kenna, nama safuu tokko beeku. Taamiraati ani iraate yoo xiqqaate waggaa 8 oliin taamiraati wal ga'e. Sirriitti loo yaadu dhugaatii ani gammadoo bira bara 1999 gammadoo bira eegale akkuma sanii osan kuma 10 kaadhaa ture eeyyani. Kana booda immoo kuma 201 maaraatoonii eegale gammadoo waliin. Gaafa kan eegalu immoo ittuma fufnee 2004 2005 akkana fakkaatan bira akka dhufe innaasan taambira akka beeku irraa kaasee jechuudha. Taaddaagi ture hoosan inni ganaadha. Akka dhufeen garuu iyyuu waliin dheeraa jedhamee eegale. Haa ta'u malee baay'ee gaarii mucaati. Haga isa beekutti haga guyyaa har'aa kan waliin turre gaarummaa isaatiin beeku nama hojii ofii kabajuu fi nama naamusa gahaa qabu. Yeroo baay'eedha. Yeroon Taamiraat Abdii ofirraa kute. Yeroo Morokoo sanduwaa miti. Yeroo maalidha? Yeroo jalqaba bara akka faranjiititti 2015tti maraatoonii fiisifnee turre. Maraatooniota Dubaayiin alfaffaa bahee ja'a wajjin fiige. Abdii godhateeti sanumaan saniin booda maraatoonota biraa Paarisiin illeen ergine, Berliiniin illeen ergine, Diyaaguun illeen ergine. Amma Dubaayii duraa malee qabxiin isaa qaamni isaa baadhachuu hin dandeenye. Qananiisaa wajjin illee Paarisiin dorgomanii turanii kiiloomeetirii 35 booda Taamiraat hin dadhabe. Galgala dhibamee ture. Garaanis sanduwaa miti garuu qaamnummaan isaaniitu maraatooniidhaaf yoo sanii gahaam hin fudhan. Amma dideetti gara 10,000 deebi'u malee bakka saniin booda kiiloomeetira 10 deebisaanis kiiloomeetira 10 yoo biyya alaa yoo deemu mo'achuu jalqabee 21 mo'achuu dadhabee saniin booda lammatii maraatoonii ijiti jedhan argitu jedhee gara 10,000 deebi'ee. Tallaaq Ruucas nama wadhee achi biyya kiroosii biyya keessaa faaseenee isallee nama wadhee isaan booda biyya alaatti illee tiraakiiwwan biyya alaa fiiguun dhaqee huujinan jedhamu kana bakka amma Ameerikaa World Championship qophaa'e kanatti illee gisee sanii wannoodhaaf minimaadhaaf dhaqnee turre qabxii gaarii fide sadaffaan bahee Moofaraa fa'aatti aansee jechuudha. Sadaffaan bahee achiin booda Hingiloo irratti maxxaraa godhanii isaallee qabxii gaarii fidee lammaffaan bahechittis isaan booda minimaa nan guute gara Oloompikiitti affilame jechuudha. Yeroo Riyoo sanarratti Moofaraa wajjin qabsoo guddaa taasisee hamma marsaa dhumaatitti nama wajjin falmataa ture. Booda irratti immoo sadaffaa bahee seenaa Olompikii keessatti uummata keenyaaf biyya isaatiif ufiifis maatii isaatiif nama naasii uummata keenyaaf fidee jechuun nan danda'a. Taamiraat haala amma jiru kanaan haala naamusa atileetiksii wanta qabuuf naamusa haala amma jiru kanaan yoo itti fufee jedhee Taamiraat qabxii kana caalaa galmeessu isaaf haati manaa isaatis qabxii gaarii akka galmeessuu danda'an guutumaa guututti amantii guddaa isaanirraa qaba. Fuulduraaf illee immoo qabxii amma isaan yookiin inni galmeesse kanaaf baay'ee akka nama tokkootitti akka leenjisaa tokkootitti akka nama maatii tokkootitti baay'een itti gammadee jira. Qananiisaan akka carraa ta'ee wanni wayiitirree mudatee lafa dha'ee ture namni xalafeeti. Qananiisa jechuun seenaa guddaa biyyaaf qaba.
nurreemmoo nuufreemmoo iyyuu daandii nu ta'ee jira. Isa laallee tirree daandii baay'ee deemne namni baay'een isa maqaa isaatiin ree warri fiigichatti cimee jira. Guyyaa saneen irree wanni qunnamee lafa dhayoonna ta'eef hoosuu kutee ba'ee Taamiraat guyyaa sana of eeget duubatti feede. Anaaf Tsaggaayee Mokonnin guyyaa san peesii ara malee peesota waliin akka rarree turre kan garuu akka Taamiraat sanitti fayyadamuu hin dandeenye. Taamiraatiin fayyadamee wanna fayyadameef yeroo san mo'achuu danda'e. Miidhi maal laalaa turre mucaallee yaa'u akkaataa kennameen dorgommii maaraatoonii ni ulfaata. San keessa yaa'u atileetota ciccimoo akkuma amma maqaa kaaftee Qananiisaa Baqqalaa illee waan jiranuuf isa keessa yaa'u akkuma atuu jette jabina waliitiin mo'atee yaada. Fiigateeti shaakala sirriitti itti qophaa'eetiin hojjete Dubaayii ture. Dorgommii san immoo injifannoon akkuma eenyutti nu injifateera. Tiimii Gammadoo manaajer Gammadootti makame maraatoonii kana yeroo duraaf Dubaayii dhaqeet jaa wajjin fiige. 2-2 fiige 2006 jechuudha kuni. Achumarraa ga maraatoonii kana tuttuquu jalqabee jidduutiinis umurii isaa waan hin geenyeef maraatooniif hin bilchaanne inni nama tiraakii illee akka Qananiisaaf hatti bilcheesse nama fiiguu danda'u nama laappii danda'udha nama marsaa danda'udha. Gara maraatooniitti achitti baay'ee barbaadanii achitti deemee jidduudhaan immoo kukkutuu jalqabe maraatoonii kan sii 2-3 waan kutu gara tiraakiitti deebisne anii fi Komaander Hussein. Qananiisaan immoo taadhaan beeyna nuyi. Immoo ta'anii inni illee interview irratti illee yaala gaarii akka jiru dubbatee jira. Ay bakka anaaf carraa gaariidha isa wajjiniin dorgomuun kiyya kan jedhu sanan qabadhe akka carraa ta'ee isa wanti qunnamee jiranatti fakkaate fiigicha addaan kute ani immoo sanumaan ijoollee hafan olii waliin turre oduma deemaa yeroo ijoolleen biraa peesota biraa hafanii ani bichaan itti hafe sanumaan miira keessa galee deemuu qabe. Waka haluma salphaadhaan mo'adhe. 4 minutes and 11 seconds, much to the delight of the adoring Ethiopian fans. Man who took Olympic bronze in Rio takes gold in Dubai and breaks the course record and beats his own personal best by more than 2 minutes. A quite staggering performance. Training irrattis honto hundattis gaarii ture. Garuu yeroo baay'ee injirii qabaayyu ture guusa. Bootaan irra fiigan immoo mijataa miti naannaa qabaayyu. Amma kan dhukkubu sun kiiloomeetirii 20 irraa jalqabe. Miilana 30 keessa erga seenii irraa itti jalqabe itti ba'e. Yegguu san garuu kiiloomeetira 21 dabarraan ittuma qabe. In fiigee saniin booda gara dhumaa miilliin dhukkubee deemuu hin dandeenye. Mucaan amma meetirri 300 haga afuutti Taamiraat tokkoffaa ture. Saniin booda okkolaaf fixee. Since being overtaken by Geoffrey Kirui, and you don't often see marathon runners trying to sprint to upgrade a bronze to silver, but Taamiraat Tola will be on the podium. Is there another big burst from Alphonse Simbu? Simbu's trying to change a bronze to a silver. This is so close. Tola's hanging on here as Kirui jogs back down the field. It is silver for Taamiraat Tola. Uummanni Itoophiyaa haalli itti simate baay'ee nama ajaa'iba. Baay'ee mooraalii akka atileetii jala dhufaaf illee guddattoota biraatiif illee baay'ee abdii wanta namatti horudha. Amma kana uummanni ispoortii jaalala qabaa namni wanta yaadee hin beekne kuni. Kanaafuu nama kamiifiyyuu mooraalidha. Namni kamiyyuu akka iddoo kana qaqqabu mooraalii hojjeta. Saniif illee anallee baay'ee gammachuutti dhagahame dhugaa rabbi. Simannaan akkaatu Itoophiyaa keessatti godhamee hin beeku. Kanaafuu haaluma kana itti fufee namni illee mooraalii hojjetee atileetiin jala dhufa illee qabxii kana ol galmeessuu danda'a. Beektaa hoo mooraaliin hin jirre yoo homtiyyuu uummanni bee nama simanne namni illee agasmara ispoortiidha dhimma qabaachuu danda'a. Beetan duraa ta'an dura kuwaasif malee baay'inaan atileetiksiin agasmara wannan jedhamu ture garuu immoo amma biyya keenya fillee biyya keenya kan addunyaa irratti kan beeksisaa jiru ispoortiidha atileetiksiidha.
Kanaafuu haalli itti simmatame baay'ee gaariidha yaadaan. Hojjetame irratti baay'ee biyya keenyaafis siyaasa biyya keenyaafis uummata biyya keenyaafis waan baay'eef ergaa guddaa ka qabudha. Uummanni akkanitti ba'ee simate ani gara olompikii 3 London irraa qabee London Rio Tokyo irra nan ture. Shaampiyoonii addunyaa kana immoo daaguu irraa qabee gara 6 7 deemeera nan ture. Akka kana Sidinii yoo ta'e malee argine ani. Uummanni miiranni keessa galu ilaalcha inni ispoortii keessumaa atileetiksiif qabu fee jaalalanni uummataaf qabu jaalalanni komaander Daraartuu fi manaajimentii achi jiraniif qabu jaalalanni injifannoo akka injifattu biyyi keenya injifattuuf qabu miilanan keessa waggaa amma kana ispoortii keessa ture baranan sirriitti hubadhe jechuudha. Kanaafuu dhugaadha atileetonni of dagatanillee atileetonni yeroo isaaniitti fayyadamnillee injifannaan kabaja akkamii akka jiru jaalala akkamii akka qabu seenaa akkamii akka galmeessitee darbitullee ergaa guddaa ka dabarsedha jaalala guddaa kan uumedha. Akkamitti amma uummanni akkamitti komaander Daraartuu wajjinis atileetota kana wajjinis miiranni qabu alaa keessaa argineerra ergaa inni dabarse namni yoo hojjete akkasitti akka kabajamu akkasitti akka jaallatamu akkasitti akka nam duukaa bu'ee jajjabeessu badhaasu gammachiisu gammadu waan dabarse. Gammachuu kana Waaqayyo irra nu haa bulchuun jedha. Uummata Itoophiyaatis Waaqayyo gammachuu kanarraa haa bulchuun jedha. Maaliif akkana nu gammanne kanatti isaanis nu gammadanii ijoollee gammadanii maatii kana hundi yaa'ee akkanatti nama kanaaf gammaduu isaatiif ana baay'ee guddaa natti dhagahame gammachuu guddaa natti dhagahame baay'ee natti gammade. Maaliif hawwiin qaba hookan inni wanta kana wanta biyyaaf jedhee maaliif tana dura waan baay'een irra gahee waan baay'ees lammaffaas bahee wanta baay'ee waan argeef akka inni gammadu akka inni ashanafu hawwii guddaan qaba Waaqayyo mooyyuu irra oolche. Atileetiidhaan illee addunyaa irratti kana ol beekamtu wanna taasisan waan ta'eef baay'een isaan galateeffadha. Mucaan lammii Bahreeniitii fi Shumii Dachaasaa waliin yeroo dheeraa waliin leenji'aa turani. Amma Shumiin sun gana waan itti ba'e wal gargaaruun tokkollee yaa'u lammii sanii waamamu malee Itoophiyaa dhiinnummaan keessa jira. Dhalataadha naannoodhaan illee tokko ijoolleen tun lamaan Shumiidhaaf inni lamaanuu Sandaafaadhaa dhalatanii amma Shumiin sun ganamarraa itti qabe yeroo kaan peesmeekeriidhaan fiiganii amma immoo asitti immoo wal gargaaruudhaaf itti ba'an ganamarraa jalqabanii itti ba'ee gargaarsa guddaa adeemsiseef Taamiraati. Zuurii naannaa jalqabaatirra ba'uudhaaf yaalee ture Taamiraat deebi'ii jedheen Shumiidhaan illee hin geenne deebi'i jedheenii ture garuu Shumiin narraa xiqqoo siiqeet kiiloomeetira tokko narraa siiqeet itti deebi'i afumatti deebi'eet gara kiiloomeetira 34 bishaan argatan yoo 34 irratti argatan maal ta'a Shumiin bishaan fudhachuu qajeela ijoollee hundinuu bishaanii qajeelan Taamiraat immoo achuma gatee lixa. Had all the qualities, lots of patience and indecision by the pack, but this man was the first to make a big decision, and it was a decisive decision. The 30-year-old silver medalist 2017, 5 years ago, gold medalist today on the streets of Eugene. He is world champion Tamirat Tola. What a run, and look at the time. 2:05.35. I said a few minutes ago he might break 2:06. Sirriidha dhamanaa qaba daa'imas nan qaba noggaa tokkoo fi ji'a sadiiti carra qabeettidha kinoo carraa kana argite siin nooli ispoortumarra jirte shiini ispoortumarratti wal barre kilabii atileetiksii laga xaafot turte ani immoo Bishoofton ture sanitti oduma hojii hojjedhu maal maalii wal barre sanumaan haaluma sanii walitti dhufne jechuudha ispoortumarratti. Atileetuma maaliif waan biddeenaa ka biddeenni kun bakka baay'eedhaa walitti nama fida inni mucaa Sandaafati ani Tala Arsiiti Waaqayyo immoo gaafa jedhee dhufu gaafa hojiirratti walitti dhufnu kana hojiirra walitti dhufne ani gaafa dura walitti dhufnu maaliif anis san beeku
innis nan beeku dorgummoon irratti walitti dhufu. Maaliif anis cross country maraxameen hoteela galee innis cross country maraxameen hoteela gale. Nu lachanuu bakka hoteela irratti oduma wajjin gaafa kaan waaqayyo moo jedhee gaafa kaan immoo oduma akkasitti wajjin hojjennu ani innis chaayinaadhaaf filatan. Gaafa duraa Oromiyaadhaaf filatan. Gaafa lammataa immoo wannoodhaaf chaayinaa deemuuf cross country ani taaddaadhaan innis waxaaxiraan filatame achi deemne. Yeroo duraatiif anaaf wanni hundi haaraadha. Xiyyaara akkamitti akka fayyadamnu achi keessa akkamitti akka teenyu teessoon keessa akka ta'e maali waa hedduu nama muuxannoo sun chaalenjii guddaa qaba. Isa san immoo warroota nu dura ala baanii deeman hoo qaban si cinaa waan jiran hin ulfaata. Ana akka carraa ta'e mucaan yeroo tokko deemeera baay'ee sin deddeebine inni na dura tokko waan deemee ture isa wajjin dhaqne innis illee hagasuma haran beeku garuu amma beekumsa isaasan akkana teessoo sanirra kanatti akka ilaalan jedhee warra achi keessa sanaagaajonni nutti himanii hossastoonni isaan nu teessisanii isaan booda eegatee hin booda mana fincaanii achi keessa dhaquun ulfaataadha. Inni sun chaalenjii guddaadha maaliif nama hundaa hin muddata. Isa saniin gaafadhamoo eessa dhaqanii akka teessechuma yaadda beekta malee akkamiin namni ta'a isseena iddoo wayii mallattoon illee hin jirti. Mallattoon sunis hin beeknu dura mallattoon nama ilaasiin kashinte beekti mallattoon nama achirra jirti. Booda maali kanaa sun jennaan achi mucaan waliin onnoon immoo na cinaa mootii qoonarraa teessoon nu teenye garagara ture. Dhaqeen gaafadhee sitti beekti akkaman godha maal jennaan nu achi seena akkas jedhee asumaan seennee gaafa achi keessa egaa fayyadamteen booda dubbisuudha. Inni dubbisee waan akkana tuqantu jira. Yoo tuqamu baay'ee sitti iyya beekta waan akkana gadi buusee fakkaata. Xiyyaarichi isa lubbuu isheetti dhufte yeroo sana bakka maaltu ta'eetta ishee irratti fadheen ture.